Keessoo appilikeeshinoota hogguu seenne beeksisa nu dirare notifikashinii irraa cufnee hogguu appilikeeshinoota tokko keessa seennee hedduu nama rakkisaa. Kanaafuu furmaanni maali ni jira? Ni jira. Fiidiyoo tana obbolee kiyya yookaan obboleettii hamma xumuraatti dhageeffannaan waan kana hundaaf furmaata kan ta'u appilikeeshinii tokko is agarsiisa. Innis bakki inni keessa argamu as keessa seentanii buufachuu ni dandeessan. San qofaa miti. Appilikeeshinoota garaagaraa kan daataa isin jalaa fi daataatti fayyadamee hogguu isin baratan daataatti hogguu fayyadamee baxxaariyaa dadhabsiisu yookaan dhagaa jawwaala keessanii dadhabsiisa. Jawwaala keessanii daffiidhaan fixa. Kanaafuu isin hayyama keessaniin ala akka inni daataa isin akka inni baatirii isin jalaa hin nyaanne godhuu dandeessan. Yookaan obboleettii yookaan obboleessa fayyaduu sanii waan tokko mallattoo isin agarsiisa. Akkasitti beeksifni nama cinqu baay'ee appilikeeshinoota hedduurra jira. Sanirraa mee warreen ijoolleen warra amantii musliimaa hordofan appilikeeshinaa huruufaa jiru kanaa huruufaa kanatti warreen fayyadaman akka tarkaanfii takka keessatti deemuu hin dandeenye ni beeka. Keessumaa hedduu isaarraa keessa guruppii garaagaraa irratti mee keessa gadhooyne beeksisa isaan jiran kana halaallu. Mee amma kana fuula kana naabane fuula lammaffaa tarkaanfachuun maal na godha? Mee edeem gartan amma fuula lama dabarraan fuula sadaffaarratti akka naabane amma kana firraa dhoyiteeti ammas deemtee barbaadda. Amma lama hogguun dabre ammas nafti deema. Soqoddii shan laazima dhaabaa jechuudha. Waan kana hunda furmaata kan ta'u. Akkana jechuun wanni kana isin agarsiisu obboleeyyan tiyya irra guddaa ijoolleen warreen amantii musliimaa hordofan warreen guruppii garaagaraatti qara'an inni kun hedduu rakkisa. Kitaaboleen garaagaraa akkasumas beeksisoota garaagaraa qaban. Warreen kun ammoo isinis appilikeeshinoota akkasitti isa rakkise yooniif inni qabdan jee yaada irra gadhooytanii ilaaluu dandeessan. Mee waan kana hundaaf kan fala ta'u arra saniin qabadde isiniif dhiyaadha. Innis maali yoo fayyadamtan taate Google Chrome keessa akkuma duraan jennee Google Chrome keessa erga Google Chrome irra dhuftanii bakka kanarratti ni barreessitan. Asirratti arma akkana akka kanatti isiniif dhufa. Arma waan hin duraan barreessee qabuuf akkana naa dhufe isarratti gadhooytanii qaamuu weebsaayitii isa duraa kanarratti dhooytanii yookaan lammaffaadhaa kan immoo Google Pileestooriidha. Pileestoor keessa jira. Kana dhiiftanii isa kana gabbuufattan yookaan isa lammaffaa weebii sadaffaadhaa kanarratti weebsaayitii sadaffaa kanarraa gabbuufattan. Anammoo gabbuufadhe waan hin jiruuf mee eessa jira kan jedhamu waliin laalla. Innis faayil manaa jarta jettu tana keessa jira. Kana jawwaal nama hundaatu ni qaba. Bakka itti isiniif fiduu baate aappiste jettu uummata akka keessa jira. Amman gabbuufadhe waan hin ta'eef yookaan isin daawwilool keessatti isiniif fiduu mala. Asirratti moorta jettu sana dhooytanii yoo isiniif fiduu baate moorratti aappite jettu sanarratti dhooytanii achi booda ammoo kun inni kana appilikeeshinii isa kana isirratti dhooyne instaal godhi jaa ni argitanii instaaliin godha. Oppiin tajaajila isaanii dhaha. Oppiin eegaan dhahee booda inni immoo akka kanatti isinii fida. Kontirool tajaajila sanarratti asirratti kontirool aappota kana hunda akka godhuuf oppiin irratti gootanii ayyamina kan itanii fi gara lammaffaa irratti gurgurnu asirratti siistama lammaffaa irratti akka okkanii gootanii fi bantanii achi booda okkee irratti ni dhooytanii. Akkasumas yeroo lammaffaa isin gaafata. Lammaffaa okkee ni dhooytanii fi akkasumas sadaffaallee isin gaafata. Sadaffaallee wanni biraa ta'uu gootan hin jiru. Isin wanni godhu okkuma godhuudha. Okkee gootanii hayyama kan bitaniif amma akkanatti isinii dhufa. Appilikeeshina kana matuma isaatu laaltanii bakka inni jiru laaltanii hayyama dhoorkattan amma faraqa appilikeeshina hunda akka isinii fiduuf haal aappiste jettu ni geessanii. Aappiin kun asitti arganna. Isa kana jechuun asirratti okkee jennee dhooyne amma akka kanatti jira. Isin amma oof bakka kanatti oof isiniin jaa. Amma asirratti kan waan asirra jiru raayitii asirra silaa gootan tana asirra gootan yookaan oppiin bakka jettu tana raayitii gootaniif
Erga asirratti anamma asirra gabbuusee booda tajaajiltoota kanarratti inni rukuta. Hayyama appilikeeshinoota hundaa isaaf kenneetiin jira jechuudha. Kanaafuu amma maal goona? Appilikeeshinii isin hedduu beeksisa qabeettanii yaaddan san bira deemtan. Anammoo kareefuu kahuruufaa ijoolleen amantii musliimaa irratti barattu kan yeroo hedduu beeksisa qabaa jiru sanii isaan hundinuu warreen isa kana argan dhibbaan dhibbatti ni amanan akka beeksisa qabu akka itti nama sossoofne ni amanan. Anammoo isa kana cufna irraa cufna san qofaa miti appilikeeshinoota baxxaarii akka isin jalaa hin nyaanne akka neetii isin jalaa hin nyaanneef asirratti cufuu dandeessan. Anammoo isa sanirra fuulleffadhee isuma san cufee isin garsiisa. Yoo neetiidhaaf kan barbaadan taate aappii tokko itti dabaleen viidiyoo kun akka inni hin dheeranneef gabaabsa. Mee aappichi isa kana. Aappii isa kana asirratti immoo duraan amma kan isinirratti as jiraata. Asirraa gabbuufnee asirratti dhufnee asirratti gabbuufnee asirratti dhufne. Hayyama duraan waa hunda nu gadhiisu san isa dhoowwannee jira jechuudha. Mee isuma kana aappuma kana amma deemnee ilaalla. Akka isa baanee inni kunooti ammaan tana qaayidatul baqdaadiyyaa kan jiru kana amma kan duraanii tukuni otoo duraan irraa hin cufaminiiti amma suni fuula tokkoffaarraa amma ijoolleen waan kana baratan dhibbaan dhibbatti ni amanu jechuudha. Akkanatti harka ka'ee bubbutee inuma kaan beeksisatti hin finne akka hin teenye ni amanu isaan hundinuu ni beekan warreen isa keessaa. Mee fuula tokkorraa fuula 10 eenyu gahuu danda'a isa kana? Namni tokko gahuu hin danda'u jechuudha osoo beeksisoota garaagaraatti hin finne. Kana warreen isa kana beekan ni amananii. Waa'ee mee lammaffaa irratti maal isin garsiisa? Neetii amma neetiif irraa jedhuudha. Neetii ni na'ee ni hidhama. Akkamitti neetii kan jedhamu. Hordoftoota tiyyaa kabajamoo barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barnoota kutaa biraatiin waan biraa waan haaraa biraa qabannee hamma isin dhiyaannutti nagayaan nuuf tura.